Ka'umsi dhukkuba heemoraajiik feevar naannoo kibba Itoophiyaatti mudate ifoome. Itoophiyaan gahee furmaata jijjiirama qilleensaaf kennitu ta'uu itti fufti jedhe ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad. Paartileen siyaasaa hedduun marii biyyaalessaa irratti hirmaachuu jalqaban. Gumeen dhaabbilee amantaa naannoo Gaambeellaa yaa'ii nageenya biyyaalessaa ja'affaa akka qopheessuuf filatame. Zooniin dinagdee addaa Bahar Daar ji'oota 4 darbanitti bu'aa guddaa argachuu hime. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa qaama garee finciltoota Suudaan deeggaruu akeekkachiise. Kanneen hangafoota oduuti amma oduu bal'inaan. Ka'umsi dhukkuba heemoraajiik feevar naannoo kibba Itoophiyaatti mudate ifoome. Ka'umsi dhukkuba heemoraajiik feevar naannoo kibba Itoophiyaatti mudate vaayirasii marbargiidha jechuun ministeerri fayyaa ifoomse. Ministeerichi dhimma waqtaawaa fayyaa ilaalchisee odeeffannoo dabarseen Inistituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa fi biiroolee fayyaa naannolee waliin ta'uun yaaddowwan fayyaa hawaasaa akka hin uumamnee fi ergaa uumamanii booda ariitiin mirkaneessuu fi hordoffii qindaa'aa taasisuuf hojjechaa jiraachuu ifoomse. Dhukkubni heemoraajiik feevar naannoo kibba Itoophiyaa magaalaa Jinkaatti mudatee turuu fi maalummaa dhukkubichaa mirkaneessuuf hojjechaa akka jiru ibsee turuus yaadachiise. Laaboraatoorii referensii biyyaalessaa Inistituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaatti qorannoo DNA taasifameen ka'umsi dhukkubichaa vaayirasii maarbargii akka tahee adda bahuus ifoomse. Vaayirasiin yeroo ammaa Itoophiyaatti argame kun vaayirasii kanaan dura biyyoota baha Afrikaatti mudatan waliin wal fakkeenya qabaachuus hime. Guyyaa har'aa namoonni mallattoo dhukkubichaa agarsiises tahee dhukkubichaan shakkame kan hin jirre tahuu himuun garee ogummaa garaagaraa irraa ijaaramee gara naannichaatti erguun hojii dhukkubichaa ittisuu fi to'achuu hojjetamaa akka jiru hubachiise. Itoophiyaan gahee furmaata jijjiirama qilleensaaf kennitu ta'uun itti fufti jahan ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad. Kana malees Itoophiyaan deebii Afrikaa jijjiirama qilleensaaf kennitu keessatti gahee adda duree taphachuu akka itti fuftu hime. Itti fufuunis gareen marii Afrikaa Itoophiyaa COP32 keessummeessuuf taasiftee sagalee guutuun deeggaruu isaaniitiif galateeffatee jira. Afrikaan konferansii jijjiirama qilleensaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii bara 2025 Biraaziil magaalaa Beeleemitti gaggeeffame irratti sagalee tokkoon kan dubbatan yoo ta'u, addunyaan dhageeffattee akka ture ministeerri muummee itti dabaluunis ibsee jira. Paartileen siyaasaa hedduun marii biyyaalessaa irratti hirmaachuu jalqaban. Komishinarri olaanaan komishinii marii biyyaalessaa Piroofeesar Masfin Ara'aayaan akka jahanitti paartilee siyaasaa waliin waltajjii marii guyyoota 2 turuu gaggeessaa jira jechuun dubbate. Piroofeesar Masfin Ara'aayaan wayita kana adeemsa marii komishinichi gaggeessaa jiru irratti paartileen siyaasaa garaagaraa dammaqinaan hirmaachaa akka jiran ibse. Bu'a qabeessummaa adeemsa marii hirmaannaa paartilee siyaasaa murteessaa ta'uu kaasanii adeemsa marii kana irratti paartileen siyaasaa hedduun dammaqinaan hirmaachaa turuu yaadachiisan. Kana malees paartileen siyaasaa hanga ammaatti hin hirmaanne jiraachuu himuun paartilee kanneen yeroo itti aananitti akka hirmaatan waamichaa dhiyeesse. Milkaa'ina kaayyoo komishinichaaf hirmaannaan paartilee siyaasaa murteessaa ta'us hubachiisanii jiru. Hirmaannaan qaamolee hundaa rakkoolee biyyaalessaa harkifachaa dhufan waaraan furuuf kan dandeessisu ta'us dubbate. Gumeen dhaabbilee amantaa naannoo Gaambeellaa yaa'ii nageenya biyyaalessaa ja'affaa akka qopheessuuf filatame. Koraa nageenya biyyaalessaa 5ffaa gumeen dhaabbilee amantaa Itoophiyaa gumee dhaabbilee amantaa naannoo kibba Itoophiyaa waliin ta'uun qopheesse irratti gumeen dhaabbilee amantaa naannoo Gaambeellaa konferansii nagaa biyyaalessaa 6ffaa akka keessummeessuuf filatame. Gumeen dhaabbilee amantaa Itoophiyaa yaa'ii nageenya biyyaalessaa 6ffaa qopheessuuf kan filatame gumee dhaabbilee amantaa naannoo Gaambeellaaf waancaa nagaa ifatti kenne. Gumeen kunis qophii ji'a 2 booda kora nagaa biyyaalessaa 6ffaa magaalaa Gaambeellaatti ni gaggeessa jedhamee eegama jechuun gumeen dhaabbilee amantaa Itoophiyaa beeksise. Zooniin dinagdee addaa Bahar Daar ji'oota 4 dabranitti oomishaalee bakka bu'oota birrii miliyoona 337 fi 362 ol oomishuu danda'e.
Hoogganaan waliigala zoonii dinagdee addaa miidiyaadhaaf akka himanitti zooniin kun oomishaalee bakka bu'ummaa oomishuuf gabaaf dhiyeessuun bu'aa sharafa alaa biyyattii hir'isuuf ciminaan hojjechaa jiraachuu hime. Oomisha tiraansfoormara zayitii xaafii fi istarjiin boqqolloo hojjetamaa jiraachuu fi gabaa biyya keessaaf dhiyaachuu agarsiisanii jiru. Investoroota 5 zoonii dinagdee addaa keessatti socho'an keessaa 3 raawwii gaarii kan agarsiisan yoo ta'u, 2 ammoo hanga ammaatti guutumatti gabaa akka hin seenne hubachiisanii jiru. Walitti dhufeenya jaarmiyaalee paarkichaa keessa jiranii fi oomishoota biyya keessaa jidduu jiru gama walitti hidhaminsa gabaa zoonii dinagdee addaa uumuu cimsuuf tattaaffiin taasifamaa akka tures himanii jiru. Ji'oota 4 dabranitti walitti hidhaminsi gabaa birrii miliyoona 332 fi 466 fi 110 akka uumames agarsiisan. Misooma investoroota biyya keessaa zoonichaaf haala mijeessuuf murtoon fooyya'insaa adda addaa akka murtaa'ee gatiin liizii lafa misooma doolaaraa 8.1 irraa gara doolaaraa 2.6tti gadi bu'uus himanii jiru. Akkasumas yeroo kafaltii waggaa 10 irraa gara waggaa 40tti ol guddachuu, kafaltiin dura 500 kutaa tokkoon gara kutaa 2tti gadi bu'uu, yeroo eeybaa waggaa takka irraa gara waggaa 2tti gadi bu'uus ibsanii jiru. Kana malees kafaltiin kiraa sheedii iskweerii meetira tokkoof doolaara 2 irraa gara doolaara 1.5tti, yeroo ayyaanaa ji'a 3 irraa gara ji'a 4tti, kafaltiin duraa ji'a 3 gara ji'a 1tti akka gadi bu'u ibsan. Garee finciltoota Suudaaniif nama meeshaa waraanaa dhiyeessaa jiru akka beeku ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoon dubbatan. Mootummaan Ameerikaa garee finciltoota Suudaan Rapid Support Forceef deeggarsi kun dhaabbachuu akka qabullee dinniine. United Arab Emirates garee kanaaf bara 2023 kaasee diroonii Chaayinaa dhiyeessuu fi dabalatee deeggaraa jira jedhame. Qaamni wayii maallaqa isaaniif kenna, qaama tokkommoo meeshaa waraanaa isaaniif kenna, kun karaa biyya tokkoon dhufaa jira jedhan. Eenyu akka ta'an isaan beeyna, isaan waliin haasofnee yoo waan kana dhaabuu dadhaban isaaniifis addunyaafis gaarii akka hin taane akka hubatan ni taasifnaa jedhan. Kana malees qaama garee kana deeggaraa jiru irratti dhiibbaan geessifamaa jiraachuu dabalataan dubbatan. Ebla 15 bara 2023 irraa kaasee gareen finciltoota RSF fi raayyaan ittisa Suudaan waraana jaarsoliin idila addunyaa fi naannawaa araarsuu dadhabnaan gaggeessaa jiru jechuun yaada isaa goolabe. Biyya daddabarsa seeraan ala meeshaa waraanaa fi namaatiin beekamtu Eertiraa akka taate akeektuuwwan adda addaas jiru. Eertiraa fi Ijipti ta'uu akka hin oollees keessa beektonni taatee adda addaa wal bira qabuun ibsanii jiru. Kabajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Media oduu fi odeeffannoon arraaf jennee walitti qindeeffannee kan hanga ammaa ture, kan hanga ammaa isinii wajjin ture Arrastan Mahmad, sagantaa biroon hanga walitti deebinuu nagayaan nuuf tura.